السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كفوني ورطفتني ورمتتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتشا بقى جراتني أرمال قبتي رفتي وجدتن أرى لقا دبتشو في الدو تكني الرفادي بسمع كين هنا وصو قرانا دان هم بين قرانا دان نما باسا أي جرو بركنا jireenyi biyya lafaa fataa jedhanii bashannananii garuu maashaallah tabaarakallah rabbiin nagaa yeroo gabaabduu keessatti walitti isaan haadachaasu dhugaa dubbachuuf gaa akkasitti wajjin bashannanuu garanii gargar ba'uun hedduu kabbaad no afaan amaariffaa baradhee har'a kun hedduu ulfaata dhugaa wallaa hedduu ulfaata nuti warri isaan daawwatu hedduu takkaa rifanne isaan malayyaa warra achi wajjin jiru gaa kaayiroo yeroo dhumaatiif maasalaama jedhee deeme akkama viidiyoo irratti argitanii rabbii wallaahi yeroo dhiyoo keessatti walitti isaan haadachaasu osoma murtuu in hora abbaan horuu sunuuni meeqarra duuluu kunoo isaan jireenya isaanii uffatu jiranii rabbiin ammallee yeroo gabaabduu keessatti walitti isaan haa deebisu hordoftoota kiyya wallaahi dhugaa dubbachuuf hedduu nama gammachiisanii garuu kunoo amma viidiyoo tan akkatti gaddanii isaan hundinuu fuula gurguranii hin booyanii fakkaatti booyanii himman kana gannaqanii kun akkanatti ijoon dika diddiimattee ibsishaan hedduu booye fakkaata amma keente qoynu mul'atu ijjisiiti ibsishaa ijjisaa kun akkatti godatti dhudhumte booyinsaan eddaa inni kana yaada magee biraa deemuu dadhabee yaadan akkatti dhumate ijji goda keessatti kutte malgoon haree amma du'aayii godhuufi qofa yeroo gabaabduu keessatti akka walitti dacha'an jechuudha akka bakka takkatti rabbiin walitti fidee nagayaan waliin umrii dheeratan du'aayii goonaaf jechuudha gaa nuti hisdii namaa hin qabnu warri nama waanyu warri ergitanii namni maaliif nu dura taraa namni maaliif nurraa guddataa warri jiru harakkatu malee nuti wallaahi abbaan fedhe uyyoo bakka fedhe sadarkaa fedhe ga'e nu gammachiisa ilmaan oromooti kanaafuu gaa makkuushii fi ibsishaa rabbi nagaa walitti haa deebisuu jaadu'aayii godhaa fi hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuuf viidiyoon suuraan tun garaa nama nyaattu ilaala ani hedduu garaa na nyaatti dhugaa margoon abga obsaa kennuuf jenna gaa isaan hundaafuyyuu wayi mushurroota keenya rabbiin obsaa kennuufi inshaallah yeroo gabaabaa keessatti gaa isiin bakki deemtu rabbi haa taasisu biyya baqaa kana keessaa rabbi ka isiin baatee abbaa manaa isii kan jaallattu kan isii jaallate wajji walitti eeba rabbi haa taasisuufi jireenyi biyya lafaa kun kanumaa jechuudha gaa wallaahi guyyaa tokko gammachuudha guyyaan tokko gadda achi waliin jiraatuuf immoo haalli mijatu biyya tana fiifuu keessaa deemuu barbaadanii inni immoo rabbiin biyya bakkaa tana keessaa achi baasee ije biyya tanatti as deebi'uun hin taatu kanaafuyyuu gaa rabbiin yeroo dhiyootti walitti haa deebisu makkuush rabbi sabrii si haa kennu gaa obsaan haadhuma faaxetti obsi amma haadhuma faaxetti obsi siin jee baramna kana haadhuma faaxee baatti gaa faamilii kan keetitti deebii nagaya abbaan kan keetillee kalee doolaara 100 fudhate abbaan kee lammaffaan kalee doolaara 100 akka badhaafamu gaa soorri keessammaa killee nu jalaa fudhattee jee akkasitti irratti duulutu abbaan kan kee lammaffaan gurraacha afrika kalee 100 badhaasa 100 moo'atee jira gaa si gargaaree abbaa manaa kee jala si haa geggeessu gaa kanaafuu abbaa manaa keeti wal gargaaranii jechuudha haleegaa achirratti eddaan isiin kanaaf achirraa badde miskiina tiyya kalee achirran jirtu bar taphaa isii irratti hin argamne sijaan eddaan isaa waan gadda kanarra jiran dubbiin jabdu dhuguma homa nama hambisuu si hambise wallaahi homa nama hambisuu si hambise achirraa maaltu godhamare jireenyi biyya addunyaa kun biyya lafaa kun kanuma danda'u addunyaa tanarratti wanti hundumtuu walii hin qixxaatu dandeenya jiraachuu qabna bakka irrattis alhamdulillah jennee bakka guutamtee nu gammachiises alhamdulillah jennee jiraachuun barbaachisaadha isiniin jaa hordoftoota kiyya biyya addunyaa kanarratti irra hedduu yoo sobraa obsaa fi sabreen dabarsuu baatan rakkoo gurguddaarra keessa seenanii yaadanii homa hundaa'uyyuu gaa marakkoon hin jiru isin agganaa wajjin turtanii
meeqaatan ni kaagan osoo waliin ture wal biraa deemu osoo wal jaalatu abbaa manaa Sumayyaa Tasfaayeetu iyyuu dhufee torbaan lama moo sadiitti biraa kute. Kanaafiyyuu gaa rabbiin waa hundaan nu haa laaffisu. Bara ajaa'ibaa keessa jira barri abbaa manaatiif haati manaa nu biyya jireenyi qilleensarraa kana gaa inshaallah rabbiin lafarratti gadi haa buusu. Namuu madaanuma qaba meeqaatamtu kan isin caalaa maddaa qabu jira. Abshiruu 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 isiniin jenna. Neefi suuraa kana dhugaa ilaaltee maaltu isinitti dhagahama? Dhugaa dubbachuu suuraan kun nama gaddisiisu. Suuraan kun hedduu takkaa nama gaddisiisa wallaahi. Wallaahi dhuguma isaa dhuguma nama rifachiisa. Mee maal goota suuraa akkanaa ol baafta? Mee suuruma akkanaa kan hanga isin wal jaalattan haga isin waliif gadditan haa laalluuf immoo wanni isin suuraa kan ol baaftuuf maali jettan mee hordoftoota kiyya? Osoo karaan addaan nama baasiin garaan addaan nama baasaa jette. Osoo garaan addaan hin bahin karaan gargar nama baasaa. Maa isin wayi warra karaarratti walitti dhufe abbaa manaa haadha manaati jireenya gargar nu baasee jeegaa jireenyi kuni dhugaadha. Bakka tokko jiraachuuf haalli isiniif hin mijanne kanatu gargar isin baase malee karaa miti jechuudha. Karaan kajaan nama tokko osoo amna dheertuu waliin deemaa jiru fakkeenyaaf ati Finfinnee yoo deemta yoo ta'e namni ati waliin deemtu kan inni ati jaallattu suni Dirree Dhawaa deemaa jenne egaa haaraa Dirree Dhawaa goruuf karaa Finfinnee gorurra gizee geettanii inni kun gara Finfinnee inni kun gara Dirree Dhawaa haa dubbiin akkasuma ati immoo jireenyi kan kee Kaayiroo waan ta'eef inni immoo Faransaadha. Kanaafiyyuu gaa inni karaa Faransaa deemuu yeroo geennan si biraa deemee jechuudha. Kanaafiyyuu rabbii yeroo gabaabdutti yeroo dhiyootti osoo hin turretti walitti akka isin deebisu rabbiirraa abdii qabna inshaallah. Kanaafiyyuu hin yaadinii ibsishalleen hin yaadinii atilleen hin yaadinii laayivii gubbaa gaa akkasumatti akkuma dursanitti bashannanaa wala bashannansiisaa siin ja'a. Akkasuma isin hundumtuu jaalalli keessan kan dhumaan qabne haa ta'u ija hamtuu isinirraa haa qabu isiniin jenna gaa hordoftoonni keessan jechuudha. Nuti hordoftoota keessani nuti warra isin jaallatu nuti warra yeroo hunda isin jaallatu kanaafiyyuu warra yeroo hunda isin hordofu. Kanaafuu akkasii isiniin jenna gaa makkuush rabbiin nagayaan walitti isin haa dachaasu. Turtiin keessan turtii yeroo gabaabaa keessatti osoo yeroon isin irratti hin dheeramne abbaa manaa keetiin bakka takkatti walitti isin haa fidu siin jenna. Maal jenna reega kanaan achi inshaallah.